odeeffannoowwan maddeen Awurooppaatii argadhetti waan darbu Everton argana. Everton Kiernan Dewsbury mallatteessifatee jira. Chelsea irraa kan mallatteessifatee gaa Chelsea ganna kana taphattoota hedduu mallatteessifatee taphataa 8ffaadha ganna kan mallatteessifatee gaa taphattoota kanneen gaafa mallatteessifatu taphattoota garee kana keessatti hin barbaachisne gallakkisuun dirqamaadha kan itti ta'u. Kana keessaa tokko Dewsbury'dha. Taphataan kun gaa har'a Evertoniif mallatteessuu isaati daqiiqaawwan muraasa odeeffannoo ba'een kan arganne. Everton lammii England taphataa sarara gidduu kanarraa yuuroo paawundi miliyoona 25 Chelseadhaan mikaffalla jedhameeti jira. Egaa kaffaltiin kun akka raawwateedha kan himame. Taphataan ganna 26 Kiernan Dewsbury Everton waliin kontiraata waggaa 5 mallatteessee jira. Taphataan kun egaa Leicester City ni mallatteessaa fi eegamaati kan ture garuu amma gara kilaba kanaatti yookiin gara Everton makamuu isaati yookiin imaluu isaati kan gabaafame. Odeeffannoo biraatiin kan argannu dhimma Sheeshkoodha. Egaa Sheeshkootti wal qabate egaa erga jijjiiran taphataa sarara fuuldura kilaba Arsenaal Orange xumura argateetiin booda Sheeshkoon amma ajandaa miidiyaalee ta'ee jira. Maqaan isaa kilaboota garaagaraa waliin dhaamaati kan ture. Amma garuu Manchester United taphataa kana mallatteessifachuudhaaf sadarkaa dhuunfaatti taphaticha waliin akka walii galeedha kan himame. Taphataan gan 22 lammii Slovaaniyaa kun egaa kilaboota hedduu waliin Arsenaal waliin maqaan isaa ka'aa ture. Hammas dhiyootti immoo Newcastle waliin ka'aa ture. Amma immoo Manchester taphataa kana mallatteessifachuudhaaf akka dhiyaateedha kan ibsame. Egaa gatiin taphataa kana yeroo gara yerootti jijjiirama ta'uu isaatii wal qabate keessattuu taphatichi gara England dhufuudhaaf wanta danqaa ta'e keessaa tokko ta'uu isaati kan himamaa jiru. RB Leipzig jijjiirraa taphataa kanaatiif naannoo yuuroo miliyoona 85 kan gaafate. Egaa kilaboonni hedduun mallaqa kana kallattiidhaan kaffaluu dhabuu isaatiin jijjiiran taphataa kana hamma yoonaatti kan danqaa ta'e. Egaa Manchester United kaleessa yuuroo miliyoona 85 ni dhiyeessa jedhamee ture. Kallattiidhaan hamma kana dhiyeessa jedhamee gabaasni ba'ee jiraachuu baatus garuu mallaqa hamma kana yookiin yuuroo miliyoona 85 tti siqu ni dhiyeessaa fi kan himamaa ture. Ta'us garuu taphati gatii isaatii wal qabate ammallee wanti jala sararame Manchester United mallaqa hamma kana taphatichaaf dhiyeessee jira. Mallaqa kana dabali jedhame wanti ifa ta'e hin jiru. Naannoo yuuroo miliyoona 85 Manchester United kallattiidhaan kan dhiyeessu ta'e taphataa kana kallattiidhaan yookiin fudhachuu akka danda'udha kan himame. Inumaayyuu gabaasaaleen tokko tokko akka addeessanitti yoo ta'e Manchester United taphataa kana kontiraata waggaa 5tiin mallatteessifachuudhaaf akka dhiyaateedha kan himamaatii jiru. Manchester taphaticha fudhachuudhaaf daran hojjetaa akka jiruu fi gaaffii marsaa lammaffaatiif gara Jarman imalanii achitti haasaa taasisaa akka jiranis odeeffannoowwan arganne tokko tokko ni addeessu. Sanaan ala egaa jijjiiraatiin wal qabatee kan argannu egaa taphataa Sheeshkoodhaan wal qabatee Paris Saint-Germain Goncalo Ramos gurgurtaadhaaf akka dhiyeessuudha kan himamaa jiru. Bakka Sheeshkoo taphataa Everton Newcastle barbaadaa ture keessaa tokko Nicolas Jacksonidha. Nicolas Jackson wal qabate ammatti taphataa bakka Sheeshkoo naabuu danda'a jedhee hojjetaa jiru akka ta'es gabaasaaleen kan eeraatii jiranii. Kana jechuun Newcastle United Nicolas Jackson fudhachuudhaaf akka barbaadudha. Garuu daqiiqaawwan muraasa dura odeeffannoo baheen Nicolas Jackson gara Newcastle United deemuu hin barbaadu jedhamee jira. Taphataan kun achuma Chelsea turuu barbaada. Kanaaf jijjiirran Nicolas Jackson taphataan lammii Senegal kun gara Newcastle taasisu gufatuu mala jedhameetu jira. Garuu xiyyeeffannoon Newcastle United taphataa kana akka ta'edha kan gabaafamaatii jiru. Odeeffannoo biraatiin kan argannu Darwin Nunes taphataan sarara fuuldura kilaba Liverpool gara Saudi Arabia deemuudhaaf walii galee jira. Taphataa kanaaf Al Hilal naannoo yuuroo miliyoona 53 Liverpool ni kaffala jedhameeti jira. Dabalataan kaffaltiin biraas akka jiruudha kan eerame. Ammatti kontiraata waggaa 3 hamma bara 2028 Al Hilal waliin mallatteessuudhaafis akka walii galeedha kan ibsame. Darwin Nunes gaa sarara fuulduraa irratti Liverpool taphattoota ganna kana fide egaa taphattoota 3 dhabuu isaati jechuudha. Daago Jota balaa tasaatiin lubbuudhaan dhabeeti jira. Sanaan ala immoo
taphataa Darwin Nunez fi David Luiz taphattoota ganna kana Liverpool bahuudhaan gara kilaboota biraatti imalanidha. Taphataan kunis Darwin Nunez amma jijjiirran isaa caafiirraa akka ga'ee fi naannoo euro miliyoona 53 Liverpool kaffaluudhaaf Al Hilal akka walii galeedha kan gabaafame jechuudha. Sanaan alaa kan argannu odeeffannoon ka Arsenal wal qabatee Arsenal tapha michoomaati kan taphatu har'a Arsenal tapha michoomaa afraffaa ni taphata. Premier League England eegaluudhaaf guyyoota 9 qofaadha. Kanaaf Arsenal har'a galgala sa'aatii 2 irratti Villarreal waliin tapha michoomaa afraffaa isaanii taphata. Eeshiyaatti bara dorgommii kanaaf qophiirra kan ture Arsenal amma gara England deebi'ee tapha michoomaa dirree isaa irratti ni taphata. Tapha kana deeggartoonni baay'een gara dirree seenuudhaan ni daawwatuu fi kan eegamu leenjisaan garichaa Michael Artetaanis taphattoota ganna kana mallatteessifatan haara hedduu isaanii ni fayyadamuu fi kan eegamu. Nicolas Pepe gara Fly Emirates deebuudhaan kilaba isaa duraanii faallaatee kan taphatu ni ta'a jechuudha. Taphataan kun Villarreal keessa taphataa jiraachuun isaa ni beekama. Arsenal bara dorgommii duraatiin taphoota 3 taphate keessa 2 injifate, tokko immoo Tottenhamin mo'amuun isaa kan yaadatamudha. Walumaa galatti odeeffannoon ispoortii isaatii kanaaf qabadde kanuma.